Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Koree aanaa Gorkaa gandoota Kareedaa fi Daannoo keessatti dilbataa fi wiixata dabarsine haleellaa hidhattootaan jiraattota irratti raawwatameen namoonni 5 ajjeefamuu maatiin namoonni jala ajjeefamaniiran sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan obbo Biqilaa Caaquu Adee jedhaman namoota ajjeefaman keessaa tokko fira kooti jedhanii warra ajjeefaman keessaa namoonni 3 osoo gara lafa qonnaa isaanii keessa deemaa jiraniiti jechuun dubbataniiru. Dilbata dabarsine ganamas hidhattoonni haleellaa wal fakkaatu raawwataniin qonnaan bultoonni 2 ajjeefamuus namni kun itti dabalanii dubbataniiru. Namni obbo Tafarraa Bondoraa jedhaman hoogganaan nageenyaa godina Koree dilbata darbee ganda Golbaa keessatti qonnaan bultoonni 2 wiixata kaleessaas ganda Kireedaa keessatti qonnaan bultoonni 3 ajjeefamuu mirkaneessanii ajjeechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo himataniiru. Saba Koree bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf dorgomuun amma miseensa mana maree kan ta'an Dr. Awwaqa Azmaa'ee yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin haleellaan uummata irratti fudhatamu haala yaaddessaa irra ga'eera jedhanii mootummaan itti gaafatamummaa isaa ba'achuu irratti laafeera jechuun nageenya uummataa eegsisuu qaba jechuun waamicha dhiyeessaniiru. Biiroo nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjirichaa kan ta'an obbo Iyyaasuu Ji'oo hidhattoonni aanaa galaanaa keessa socho'an uummata naannoo lamaan irratti haleellaa akka raawwatan ibsanii humnoonni nageenyaa mootummaa hordoffii taasisaa jirus jedhaniiru. Haleellaa kanaaf kan himannaan irratti dhiyaate waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaaliin taasise har'aaf naaf hin milkoofne. Garuu kanaan dura karaa dubbii himaa isaa Odaa Tarbii waraanni keenya namoota nagaa irratti haleellaa hin raawwatu jechuun himannaawwan akkasii haalaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Dhaabbanni biyya Jaapaan kan Toyo jedhamuun beekamu wixata kaleessaa akka ibsetti Itoophiyaa keessatti warshaa humna anniisaa soolaaraa 2 ijaaruun gabaa Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru ibsee jira. Dhaabbanni biyya Jaapaan Toyo jedhamu kun kan humna annisa soolaaraa oomishuun beekamu soolaaraa Itoophiyaatti oomishuun karaa qaraxarraan bilisa ta'een Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jiru wixata kaleessaa beeksiseera. Dhaabbanni Toyo kun oomisha humna annisaa soolaaraa amma Veetnaam keessatti oomishaa jiruun qaraxa kaffaluun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaa kan jiru yommuu ta'u warshaa isaa Itoophiyaa hawaasaa keessa jiruun oomishuun Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessuuf akka jirus ibseera. Hoogganaan dhaabbata Toyo Juunshiriyu ibsa isaanii keessatti United States keessatti annisa humna aduurraa maddisiisuuf barbaannuuf piroojeektiin kun nuuf ariifachiisa jedhanii jalqabuu keenyatti hedduu gammanneerra jedhaniiru. Piroojeektii kanaafis investimentii doolaara miiliyoona 60 qabamuu fi carraa hojii namoota 880fis uumas jedhaniiru. Warshichi torban sadaffaa jalqaba bara 2025ttis hojii jalqabas jedhameera. Manni murtii Keeniyaa falmii sanatii dhaabsisuuf ittaanaa pirezidaantii Rigaati Gachagua aangoorraa kaafamuu irratti sagalee kennuuf ka dhiyaate himannaa dhumaarratti murtii kennuuf jira. Torban darbe tarkaanfii seena qabeessa ta'een manni maree gad aanaa mana maree biyyoolessaa malaammaltummaa dabalatee himannaa 11 irratti Gachagua aangoorraa kaasuuf sagalee guddaa kenneera. Dhaabbati oduu Faransaay AFP'n akka gabaasetti Gaachgaawaan mana murtichaa himannaa kan dhiyeessan yoo ta'u manni murtii olaanaa yakka ilaalcha roobiif kamisa dhaabsisuuf ka jiru yoo aangoorraa kaasuun sun kan haqa hin qabaannee fi kan ariifateef hordoffiin kan irratti geggeessameedha jechuudhaan falmanii jiran. Abbaan murtii mana murtii olaanaa Enook Gachaa Witwaataa har'a sa'a 2:00 murtii kennuuf jiru. Oduutti aanutti naaceen immoo Naamiibiyaatti sanyiin namootaa jalqaba bara 1990taatti weerara Jarman baqatanii Naamiibiyaa gadhiisan gara biyya hidda dhaloota abbootii isaaniitti deebi'aa jiru. Jalqaba bara 1900tti kolonii Jarmanii fi waraana qaamolee hidhatanii baqachuun saboonni biyya Naamiibiyaa dhibbootaan lakkaa'aman biyyoota ollaatti baqatanii turan sanyiin isaanii biyya abboota isaanii ganama Naamiibiyaatti deebi'aa jiru. Mootummaan Naamiibiyaas saboota amma deebi'aa jiran deebisee qubachiisuuf lafa qonnaa daldalaa bakkoota 5tti qopheessuu isaa ifoomseera. Namoonni kunneen amma dhaloota sadaffaa kan ta'aniiran baay'inni isaanii 60,000 kan ta'anidha. Kanneen 20,000 ta'an baqattummaan Boostwaan
Botswaanaa keessa kan jiran manni abboota keenyaa Namiibiyaadha jechuun dubbatu. Ministeerri immigireeshinii fi daangaa Namiibiyaa Mariyee Moggeetii deebi'uu namoota kanneenii sababeeffachuun haasaa dhageessanii namoonni Botswaanaa hiddi dhaloota isaanii Namiibiyaa ta'e kunneen gara biyya haadha isaanii Namiibiyaatti deebi'uu jalqabuun guyyaa seenaan addaa itti galmaa'eera jedhan. Aangawoonni Namiibiyaa dhaloota waggaa kurnoota hedduuf haqa dhabee tureef haqa isaatu deebi'e jechuun himaniiru. Israa'el haleellaa akka haaraatti Gaazaa naannoo Jaabliyaatti taasistee jirtuun lammiilee Faalisxiin yoo xiqqaate 50 ajjeefamuun jedhame. Israa'el immoo gamasheen naannoo Jaabliyaatti gargaarsa namoomaa akka seenuuf haala mijeessaa jira jette. Humnoonni Israa'el guutummaa Gaazaa keessatti kibxata har'aa qofa yoo xiqqaate lammiilee Paalestiin 50 ta'an ajjeesuu aangawoonni Paalestiin yommuu ibsan akka haaraatti naannoo kaaba Gaazaa Jabiliyaan marsuu isaanii hordofe kibxata har'aa Jabiliyaa keessaa bakka Alfalujaatti haleellaa raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Namoonni 10 immoo baha Kiyaan Yunus baanii Sohaaliyaa keessatti ajjeefamaniiru. Ganama har'aa kan qarqara magaalaa Gaazaa Saabiraa keessatti manneen jireenyaa 3 irratti haleellaa humnoota Israa'eliin raawwatameen hojjettoota gargaarsaa yeroo ariifachiisan namoonni 2 kan baafaman yommuu ta'u kanneen 12 ta'an manneen jireenyaa 3 kana keessa jiru ture jedhaman immoo barbaadamaa jiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa kibxata har'aa haleellaa Al-Falujaatti raawwatameen namoota miidhamaniif gargaarsa taasisaa kan ture dooktarri fayyaa tokko ajjeefameera jechuun ibseera. Walwaraansi Gaazaa keessatti Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamu waggaa tokko kan lakkoofsee yommuu ta'u tarkaanfii Israa'el naannoo Jabaliyaatti akka haaraatti fudhachuu jalqabde har'a guyyaa 10ffaa qabateera. Guyyoota 10 kana keessattis humnoonni Israa'el manneen jireenyaa kurnootaan lakkaa'aman barbadeessuu jiraattonni himatu. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga namoomaa kibxata har'aa ibsa baaseen immoo haleellaa Israa'el kaaba Libaanoonitti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 22 ajjeefamaniif qorannaan akka taasifamuuf waamicha dhiyeesseera. Haleellaa wiixata kaleessaa baadiyyaa bakka Aayitoo jedhamutti raawwatameen namoota ajjeefaman kana keessaa dubartoota 12 fi daa'imman 2 akka ta'anis gabaasichi kan ifoomse. Humni waraanaa Israa'el kibxata har'aa akka beeksisetti kibba Libaanoon keessatti haleellaan raawwadheen loltoota Hizbollaa kurnootaan lakkaa'aman ajjeeseera jedheera. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu ibsa wiixata kaleessaa kennan keessatti Israa'el Libaanoon keessatti bakki kamiyyuu osoo ishee hin daangessin magaalaa Beerut keessatti dabalatee tarkaanfii Hizbollaa irratti fudhattu itti fufti jechuun dhaadataniiru. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraa keessatti fulbaana 27 bara 2017 irraa eegalee wal dhibdee humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo akkasumas humnoota mootummaa hidhattoota faannoo gidduutti adeemsifamaa jiruun lammiileen nagaan 7 ajjeefamaniiru jedhan jiraattonni aanichaa. Akka jiraattonni nageenya isaaniif sodaachuudhaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan jedhanitti reeffi namoota du'anii onkoloolessa 2 bara 2017 kan argame ta'uu ibsaniiru. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti hooggansa godina Shawaa Kaabaaf aanaa Darraa kan dubbise yoo ta'u isaan keessaa tokko akka godinaattis ta'e akka aanaatti lolli akka hin jirre kan ibsan yoo ta'u isaan tokko immoo aanaan kun rakkoo nageenyaarraa bilisa taate hin beektuu jechuudhaan deebisu. Tsahaay Daamxootu gabaase. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti fulbaana 27 bara 2017 irraa eegalee walitti bu'iinsi cimee itti fufeera jechuudhaan jiraattota aanaa Darraa ta'uu isaanii kan himan sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himaniiru. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko jiraata aanaa Darraa ta'uu isaanii kan eeran haala torban kana aanaa Darraa keessatti ta'aa jira jedhan ennaa ibsan. Aanaa Darraa kanarratti baay'ee waraana mootummaa ta'e waraanni adda bilisummaa Oromoo akkasumas immoo qaamni gara sirraa karaa naannoo Amaaraa socho'u kanaan baay'ee gaagama guddaa uummata irratti geessiseera. Waraanni kun lamaan asirraa saasa kan darbatan gidduu kanatti hawaasni inni miidhamaan daddabeeyyuu namoonni baay'eedha kan dhumeeru. Ganda birjeetii fi tuuti irratti sibiiliidhaan eeggadda naannoo nama 7 irra gahee eeggadda kaakonni nama 7 irra gaheera haga ammaatti namni adda hin beekamneedha. Namni kun itti dabaluudhaan ammallee hawaasni yaaddoo cimaa keessa jira jedhan. Har'aleen isil har'aleen namni gadi ba'aa jiru jechuudha. Horii isaa horii namni mana horii bobbaasaa jiru hin jiru. Keessattuu naannoo gandoota akka birjee kana gandoota tuutii kanarratti magaaluma gundumasqal kanarratti uummanni biyya kanaaf isaan ta'u inni biyya keessaallee hojii jiraate inni biyya allaallee
uummata aanaa darraa kanaaf daani diraamaa qayeessan keessa jiru waasaan hungalleen mootummaan barbaadu hawaasa isaa itti eeguun waraana kanarraa deebisee raawwatee waraana keessatti waraana gara ollaa jirtaa dhufu kanarraa bilisa uummata kana gochuu. Namni kan biraan jiraataa aanaa darraa ta'uu isaanii himanii maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoon nageenyaa aanaa darraa caalmaatti hammaateera jechuun haala itti fufee jiru eeraniiru. Aanaan darraa suni waraana sadiin kan mootummaa faannoo fi akkasuma waraana bilisummaa Oromoo sochiin isaan taasisaa jiran uummata gaga'aa jira. Irra deddeebiidhaan uummata nagaati kan miidhamaa jiru. Haala hamaa keessa jiranii dararaa hamaadhaaf uummata kana saaxileera. Isaan wal qabatee badaa guddaadha. Yaa akkuma beekamu wal waraansi torbanuma darbe keessa ta'een namoonni baay'eenis miidhamaniiru. Miidhama saniin wal qabatee namoonni naannoon sun waraanni sun itti adeemsifame warra achi jiranii warra rukutame isa warra kaasasii ture warra safara sanii immoo deebi'anii mana hidhaatti guuranii gashanii jiru. Jira kanaafuu qaamni dhimma ilaalu qaamni mootummaa olaanarra jiru gurri daandii kanaan kan wal qabate sa'aatii kanarratti qaala'insi jireenyaa akka guutuu biyyattiitti ni beekama. Kanarraa garuu harka dhibbaa caala jechuudha isa kaanii jechuudha. Yoo xiqqaate Finfinnee irratti zayitiin 1,100 2,130 yoo ta'e daraa irratti garuu 3,400. Kanaafuu inni immoo itti gaga'ama kana uuma jira waan ta'eef xiyyeeffannoon itti kenname daandiin kun saaqame qaamni mootummaa xiyyeeffannoo guddaa kennee furmaata hawaasa kanaaf akka laatu gaafachuu barbaadna. Namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan akka jedhanitti fulbaana 27 bara 2017 irraa eegalee rakkoon nageenyaa aanaa kanatti caalaa hammaateera jechuun dubbataniiru. Rakkoo nageenyaa hawaasni kaasirratti sagaleen Ameerikaa hooggansa lama godina Shawaa Kaabaa fi aanaa darraarraa kan dubbise yoo ta'u hooggansi tokko akka godinaattis ta'e akka aanaa kanaatti rakkoon nageenyaa tokkollee hin jiru jedhanii yoo deebisan hooggansi kan biraan ammoo aanaan darraa rakkoo nageenyaarraa bilisa taatee hin beektu jechuun deebisaniiru. Walitti bu'iinsi kun kan yaaddeessi hawaasni yaada isaanii kennan mootummaan ammallee furmaata waaraa akka kennuuf gaafataniiru. Gama biraatiin koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa keessatti bakkeewwan walitti bu'iinsi jirutti sarbiinsa mirgoota namummaa ilaalchisuudhaan ibsa dhiyeenya kana baaseen bakkeewwan walitti bu'iinsi hammaate keessatti sarbiinsi mirgoota namummaa daran yaaddessaa ta'e itti fufuusaa hubachiisee jira. Kanaafis qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan haal duree tokko malee akka dhukaasa dhaabanii walitti bu'iinsa kanaafis karaa nagaadhaan furmaata barbaadaniif irra deebiin gaafachuunsaa ni yaadatama. Duula filannoo pirezidaantummaa ji'a kana keessa geggeessamaniin Doonaald Tiraamp fi Kaamilaa Heeris lamaanuu filattoota lakkoofsi isaanii xiqqoo ta'e kanneen eenyuun akka deeggaran hin murteessin waliin dubbataa turan. Skaat Starntu gabaasee kunoo. Dursanii sagalee kennuu kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessatti jalqabameen lammiiwwan Ameerikaa duruu pirezidaantiif eenyuun akka filatan murteessaniiru. Garuu filattoonni sagalee kennuuf hin murteessin jiran Doonaald Tiraamp fi Kaamilaa Heeris keessaa eenyuun akka filatan hin murteessin jiru. Eenyu akka ta'an hubachuu qofaan barbaada. Dhugumatti waa hedduu keessatti hin hirmaanne akkasumas guutummaadhaan haala siyaasaaf haaraadha. Gamlachuu yoo ilaalle. Isaan lamaan iyyuu achi as dhufti isaanii adda adda. Eenyuun akka ta'aniif akkamitti kaadhummaa isaanii bakka akka bu'an ilaaluun barbaada jedhan. Yaadi uummataa akka mul'isutti filattoonni sagalee kennuuf hin murteessin jiran dhibbarraa harka 3. Joon Joonsan mana barnootaa seeraa Maarkweet keessaa qorataadha. Filattoota hedduudhaaf hagas ilaalcha kennuu hin jalqabne. Kanaaf ennaa isaan gaafattu deebiin isaanii kana ta'a jedhee yaada. Namoonni kanneen giddugaleessa dhiyaa keessa jiraatan eenyuuf sagalee akka kennan sitti himuudhaaf of qusachuu danda'u. Kanaaf kanneen akkasii keessaa muraasa ta'uu danda'u. Duula filannoo Heerisiif Tiraamp filattoota hin murteessin irratti xiyyeeffate kanneen hin murteessin jiran hanga tokko kakaasee jira jedhu Yuunivarsiitii Masaachuseets irraa hayyuu saayinsii siyaasaa akka ta'an Tatshee Niteeta. Lakkoofsi uummata filattoota murteeffatiin jiranii xiqqaachaa jira. Guyyaadha guyyaatti immoo xiqqaachaa deema. Namoonni baay'een guyyaa filannootii dura murtoo isaanii murteeffachuuf jiru. Kanaaf waan barbaachisaan immoo sochii dimookiraatotaaf kan riippaabilikaanotaati. Dorgommii akka walitti dhiyeenya qabudha. Tiraamp fi Heeris filattoota hin murteessin jiran amansiisuu irratti qormaata adda addaa qabu jedhu dhaabbata Brookings irraa Darrell West. Lammiiwwan Ameerikaaf mirkaneessuu qabu. Tokko olaantummaa seeraa akka kabaju yoo pirezidaantii ta'e
akka maraataa akka hin taanee fi jeequmsa akka hin uumne ka jedhu. Isheen gama biraatiin muuxannoo xiqqaa qabdi. Waggoota muraasa dura imaammata amma deeggaraa jirtu caalaa baay'ee yaada madaalawaa qabdi waan tureef Kaamlaa Haaris ishee ammaa kana pireezidaantii innaa taatus isheedhuma akka taatu mirkaneessuu qabdi. Tiraamp akka kaadhimamaa daran beekamutti filattoota hin murteessan biratti faayidaas miidhaas qabu jedhu Joonsan. Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so Doonaald Tiraamp kaadhimamaa yeroo sadaffaa pireezidaantii ta'uuf dorgomaa jiru waan ta'eef namoonni baay'ee waa'ee isaa dursanii yaada cimaa qabu. Kanaaf namoota murteeffanne keessaa dhibbarraa xiqqoo qofa paartiileen lamaan amansiisuudhaaf cimanii hojjechaa jiru. Sababiin isaas filattoonni murtoorra hin geenye dorgommii kutaalee falmisiisoo akkaan walitti dhiyoo ta'eef eenyu akka injifatu murteessu keessatti garaagarummaa fiduu danda'u. Ministeeronni ittisaa biyyoottan Afrikaa waa'ee nageenya Afrikaa irratti mari'achuuf Finfinnee jiru. Maree yeroo jalqabaatiif ministeerota raayyaa ittisaa biyyoottan Afrikaa kan Itoophiyaan ka qopheessite yoo ta'u, Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeerri ittisaa mootummaa Itoophiyaa Afrikaan amma rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirti jechuun akeekkachiisaniiru. Aangawoonni ministeera ittisaa Afrikaa humni raayyaa ittisaa Afrikaa kan eeggannoo hojii jalqabuu dhabuun Afrikaan nageenya isaaf harka alagaa akka ilaalu taasiseera jedhu. Galmoo Daawit dabalata qaba. Yaa'in ministeerota raayyaa ittisaa Afrikaa Finfinneetti irra jalqabame kuni kan jalqabaa ta'uutti himame. Yaa'icha adda durummaadhaan Itoophiyaan kan qopheessite yoo ta'u, ministeerota raayyaa ittisaa biyyoottan Afrikaa irra caalaan isaanii irratti hirmaachuu qindeessitoonni walga'ii kana BOF waraabbiin alatti himanii jiran. Hirmaattonni walga'ii kunneenis duraa duubaan yoo dubbatan rakkoowwan nageenyaa Afrikaa mudataa jira jedhan keessumaa sochii shororkeessitootaa dabaluu, seermalummaan heddummachuu fi humni bulchiinsaa siyaasaa fi diinagdee illaa addunyaa rakkoo Afrikaa hammacaa jirudha jechuun dubbatan. Injiinar Aayishaa Mohaammed ministeera raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaati. Akkas jedhu Injiinar Aayishaan. Har'a yeroo mari'annu kana rakkoowwan nageenyaa walxaxaa ardii keenya kana mudataa jiran quba qabna. Sochiiwwan shororkeessitootaa fi seermalummaan babal'achuurraa haga yakkaawwan ijaarumsaan gaggeeffamanii daddabarsa namaa kan seeraan alaa darbee aggaameewwan karaa intarneetiitiin raawwataman jeequmsawwan siyaasaa diinagdee keenya jeeqan dabalatee rakkoowwan nu mudataa jiran hedduu fi walxaxoodha. Garuu carraa wal taanee mala ittiin ofirraa dhoofnu dha'annus haaluma walxaxaa kana keessa jiru jechuun dubbatu. Injiinar Aayishaan tuutni aangawoota raayyaa ittisa biyyaa ardichaa akkasiin walitti qabamuun kunini rakkoo waliin qabna jedhan furree fuuldura Afrikaa wayyoome dhugoomsuuf illee baroodha jedhan. Babatunde Abayoomii Taayiwoo gamtaa Afrikaa waajjira hajaa siyaasaatti dursaa hojii farra shororkeessummaati. Humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruun yaadaan dhiyaatus dhugoomuu hafuunsaa rakkoo uumaa jira jedha. Excellencies, to achieve peace and security envisioned in the African Union's Agenda 2063. We must work towards permanently silencing the guns. Akkas jedha Babatundeen. Kabajamtoota keenya akka yaadrimee ajandaa Afrikaa 2063 irratti kaa'ameen sagalee dhukaasaa asiifachi Afrikaa keessaa nu jeequ kana gabjachiisuudhaa fi hojjechuutu nurraa eegama. Garaagarummaa fedhii akka hin qabnus waltimsiisaa waan kana raawwitti fiduu malle. Kana keessaa egaa ijoo kan ta'e utubaa nageenyaa Afrikaa humna loltuu eeggannoo Afrikaa ijaaruudha. Kun silaa bakka nageenyaa Afrikaa keessatti mudateef humna dafee ga'u ture. Garuu kun amma ta'e yaadaan jiraatus rakkoo naannoowwan tokko kaan fudhachuu diduu hanqina maallaqaa fi fedhii siyaasaa dhabamuu irraa kan ka'e amma guutummaatti hojiirra hin oolle jechuun dubbata Babatundeen. Gamtaan Afrikaa sochii maree kanaa dabalatee kaan waa'ee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa dhugoomsuuf fayyadan jedhaman deeggaruu itti fufallee jedhee jira. Obbo Tamasgeen Xurunee ittaanaa muummee ministeera Itoophiyaas rakkoon nageenyaa biyyoottan Afrikaa tumsa waloo kan fedhudha jedhu. Let's remember that the threats we face do not respect borders. Akkas jedhu Obbo Tamasgeen. Rakkoo fi ga'ii nurra ga'aa jiru daangaa biyyaa kan eeggatu miti. Naannaa Saahel irraa haga gaanfa Afrikaatti rakkoon tasgabbinaa babal'ataa jira. Kanaafuu rakkoowwan kunneenii fi deebiin nuti ilaallu kan naannoo haammate kan ardii guutuu yaada keessa galfate ta'uu qaba. Sababni isaas biyyi takka rakkoo kanaa fi qofaa isaa dura dhaabbachuu kan danda'u miti waan ta'eef jechuun dubbatu. Mariin ministeerotaa kun Afrikaa nageenyaan tokkoomte kan nageenyi ishees cime mata duree jedhuun guyyoota 3 gaggeeffama. Spencer Liko ittaanaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Laayiberiyaati. To address that question, I have to look at it from Liberia perspective.
Akkas jedhe Spencer. Faayidaa marii kana an waan Laayibeeriyaan keessa dabarte irraa kaaseen ilaala. Nuti ganna 14 fi wal waraansa